maal jedhe akkasittiin himuun beeku garuu nagaan siniif haa ta'u hordoftoonni kaakutub jechuudha. Har'a karaa kana dhufeetiin jira. Egaa waa malee karaa kana dhufne jechuudhaani. Yuutuubii isa kanas hin beektu, yuutuubii kiyyas hin beektu. Wanti amma na boonsisaaru maalidha seetanii. Nagaa sin gaafadheera garuu dhugaa baay'ee gaddaan jira. Baay'ee waan gaddaa jiruu fi natti dhagahame. Kanaaf jechuu dhaga'uu qabdu jedheeni. Nagaan siniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Galanni waaqaaf haa ta'u hundumtuu nagaa fayyaadha. Yuutuubiin kiyya 50,000 ta'e jedhee yeroon ani itti gammadee bakka walakkaa ta'e jedhee keekii muruuf dhagaa kana booda jedhee yaadu yeroo manni 50,000 ta'uudhaa ka'u yaada akkasii qaba. Yeroonni 50,000 galu yuutuubiin kiyya keekii muree hordoftoota kiyya galateeffadhaa. Warreen na deeggaraa turanii warreen bakka subscribe naa godhanii isaanii galateeffachuu qaba jedhee yeroodhaan itti gammachuu tokko eegaa jiru dhugaa waaqa. Yuutuubiin kiyya akkas yeroo na jalaa ta'u yeroo cufamu baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. 50,000 irra gahee hamma kana deemee jechuudha. Deemee iddoo kana gahee akkas ta'uunsaa dhugaa waaqa baay'ee tokko na gaddisiise. Ammallee dhibbatti hin cufame osoo hin taane hamma ji'a 3tti jedhee sanumayyuu immoo amma ji'a 3tti jedhee monetaayizii irraa kaasee jira. Sanummoo na hin seensisu. Seenuus illee hin danda'u. Amma ji'a 3 booda appilaayi goota jedheetu iimeelii irratti naa barreesse jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko na gaddisiise. Maal jedhee isinitti himaa? Yaa isinis na deeggartanii anillee jajjabinuma kiyyaanii waan faayidaa isinii qabus waan isin bohaarsus waan illee isin darbee isin gaddisiisu illee baay'ee irratti hojjedheetiin jira. Garuu maal godha galgalarraa kaasee jechuudha. Erga galgala miiseejiin sanaa dhufee kaleessa galgala jechuudha. Naannoo sa'aatii 11 ta'e akkas naannoo sa'aatii 11 naa dhufe jechuudha. 11 I don't know sa'aatii isaa jala murre. Ergasii kaasee nan seene yeroo jedhu na dida. Iimeelii irra miseejiin naa dhufeera ilaalan akkas jedha. Ilaalan amma ji'a 3'ttedha monetaayizii irraa kaaseera. Ji'a 3 booda sanuu waan baay'eedha kan sirreeffamu. Ganaa akka haaraatti appilaayi gootee deebisna naan jedhe. Yaa'u baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Maaliif boossareeyyuu warri jechuu dandeessu amma baay'een keessanii. Kanaaf jettee boossaa warri jettanis jiraachuu dandeessu. Anamma isan akkas jedhu miti kan hin eegaa ture. Ani isa 50,000 naa guuteera bakka jedhee celebrate godhu tokkodha. Dhugaa waaqaa jechuun waan tokko itti dadhabdee waan tokko irra geessistee amma miidiyaan kamiyyuu jechuudha. Miidiyaan kamiyyuu namatti fayyadameef nama kamiyyuu ni fayyada. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani immoo haa xiqqaatuyyuu malee waan manni naa godhu haa xiqqaatuyyuu malee irraa fayyadamaa jira dhugaa waaqa. Cubbuu dubbachuun gaarii miti. Isin hundi keessanuu ni beektu. Garuu akka warra kaan hin beektu. Baay'ee hin ilaalamu viyuu gurguddaa hin qabu. Garuu hamuma sanatti waanuma xixiqqaa jechuudha. Waanuma xixiqqaa na fayyada. Waan gurguddaa galii guddaa yoo ta'u baates waanuma xixiqqaa na fayyadaan irratti buhaareen irratti sin faana haasee waan tokko waanuma sin fayyadullee ergaa sinii dabarsee yoo xiqqaate jechuudha. Yeroo kaan immoo akkanumatti oduuman taaniyyuu sinitti odeessee
isiniyyuu laaltanii anaan garuu na fayyadeera hamma tokko jechuudha. Jijjiirama guddaallee yoo na argamsiisuu baate kanaafuu kanaaf beektu kan gadde jechuudha. Hamma kana irratti dhama'ee waggaa 3 ol biyya Arabaati kaaseen kan irratti waan baay'ee dalagaa ture hin beektu. Yeroo biyya Arabaati kaaseen yeroo sana namni sirriitti YouTube jechuun namni gadi bahee hin haasa'u yeroo sana baay'inaani. Ani garuu laayifii faa seeneeni osoo hin beekin bakka YouTubein kun osoo hin beekin dhugaa waaqa osoo namni tokko dhufee sheer naan godhin dhugaa waaqayyooti. Namni tokkittis amma namni sheerii naa godhi qibixxarsee naa godhi naafaa guutu jedhanii laayifii faa seenan isa tokkitti ton godhin dhugaa waaqa waanuma ani viidiyoo irratti dalaguun ofidhuma sanaa guute sa'aatiin isaa yeroo monotaayiz naa ta'u garmalee baay'eeteera sa'aatii 4,000 barbaadamti sa'aatiin isaa akkoo yeroo monotaayiz naa godhan ijoolleen sa'aatii 16,000 qaba dhugaa waaqa jechuudha. Yeroo sanallee namni tokko na hin deeggarre isiniin jechuu barbaadeenidha. Namni kamillee sheeriis naan goone eenyullee jechuudha. Garuu waanuma ani irratti gadhiisuun ijoolleen yeroo sana follow na godhanii subscribe na godhanii baay'inaanii erga biyyatti galee immoo naannoo waggaa tokko addaan kutee jechuudha. Haalumti mijanne waayifaan kunillee baay'ee rakkisaadha. Waayifaa rooyitarii isheen amma harkatti qabatan sunillee yeroo sana hin jirtu. Manatti inni galu immoo kondominiyeemii kanarra amma naannoo nun jirruyyuu inni manatti galu kun hin eegalle jechuudha. Manatti gashuun hin eegalle kanaaf jecha dhiisee addaan kutee dhugaa waaqa waggaa tokko ol ta'aa ture. Isa booda rooyitariin kun teeleerraa argamnaan jalqabe jechuudha. Yeroo sanallee dhugaa waaqa intarneetiin akka ammaa miti yeroo dura intarneetiin baay'ee guddiidha qaaliidha dhugaa. Ji'a tokkoffaa kan fayyadu 5,500 5,400 ture yeroo sana jechuudha. Bara jalqaba ammallee intarneetiin xiqqoo ishii waggaa faati yoo guuttattee teeleen gadi hir'iseera yookaan waggaan guuttadha jettee jechuudha. Haala sanaanii baay'eetti dhama'amee guddatee as ga'ee dhugaa waaqa amma 50,000 irra ga'ee jedhee yuutuubii ma fakkaatee ija yeroo guututti immoo waan akkasii irra dhufee jechuudha. Yuutuubiin kiyya durumayyuu yeroo banameyyuu wanti qaba adabbii qaba jechuudha. Ani hin beeku bara jalqaba banadhe sana seera yuutuubii sana iyyuu hin beeku. Isumayyuu yuutuubiin banadha jedhees yaanne toomiin jira mucaa kaayiroo Toomaas Iyyaasuu Toomii ammallee yuutuubii irra hin jiru tiiktookii irra ni jira. Mucaa sanatu banadhuu malee jedhee naa bane dhugaa waaqa. Toomaasin illee dhugaa yeroo darbes galateeffadheera ammallee hin galateeffadha. Waa'ima yuutuubii jechuudha. Waa'ima kamiyyuu na barsiisee natti himee. Baay'ee firummaan qabnu onlaayinii marraan na beekaa garuu fayyadamuu qabda fayyuwaati. Facebook irratti ati followers qabda. Dabalataan immoo ati dandeettii haasa'uullee ni qabda. Facebook irra laayifii seenanii haasa'aa duraan jechuudha. Kanaafuu dafteesii guddatti kan keenaan jedhe jennaan isumatu dhugaa na dhidhiibee naa bane. Naa banuunsa baay'ee gaariidha. Na fayyadee jira ammallee galatoomi dhugaa waaqa. Isinillee baay'ee galatoomaa. Dhugaa keekiin muramuu baatus 50,000 ta'eera jedhaan celebrate godhee keekii kutee baga gammaddan isiniin jechuu baadhus amma kun baga gammaddan isiniin jedha. Isinitti nafnee support na gochuun keessan hin nafne subscribe na gochuun keessan hin nafne like na gochuu keessan hin nafne garuu wal godha yeroo tokko jechuudha. YouTubein kiyya adabbii qabi yeroo dura gara biyyaa dhufe yeroo koronaan dhufuu jalqabedha kanani dhufe yeroo sanaan hin beeku yeroo sana immoo haaraa YouTubein kiyya iyyuu 3,000 ta'e hin beeku subscribein isaa ta'e hin beeku raafadheera. Viidiyoon irratti gadhiise iyyuu hin beeku dhugaa waaqa waan irratti gadhiifamu waan dhiisamu iyyuu hin beeku ani. Na banamuusaa irratti hojjedhu jedhamuusaa malee ani
maal akkan eeggadhu jumbe yeroo sana'u adabbiin jira gaayidlaayinii jechuudha kan namarraa hin kaane koppiraayitii otoo hin taane innuu irra jira ture. Haa ta'u isa uumaa gochuun hin danda'amu eeggataa irratti hojjedha jedheen dhiisee argee ergan biyya galee waan hundumaa ilaaluu jalqabee jechuudha. Amma garuu bakka amma ji'a sadii narra kaa'ee jira jechuudha jechuun ji'a sadii jedhee jira isumayyuu ulaagaa baay'ee munaa kaa'ee jira. Waan an appilaayii godhu baay'ee jira waan an sirreessu appilaayii godhe jira isa booda yoo na fudhate weelkaam yoo na fudhate monetaayizii naa deebise jechuudha. Kanaa ala faayidaa tokko naan qabu jechuudha. 50 ta'e 500 ta'e miliyoona 5 ta'e faayidaa tokko naan qabu jechuudha yuutuubichi. Kanaafuu gabaabumatti jechuudha isa sanarrattis isintu na guddise waan ta'eef isa kanas na guddisa bakka. Short answer. Isa kanarrattis achas na darbitanii isa kanas subscribe naa qoota. Kalas warreen achirra jirtanii achirratti gaarummaadhuma keessaniin ofiidhuma keessaniin otoo dhiibbaa kamillee isinirra hin gahiin subscribe naa gootanii isa sana 50 geessitan warrumti achirra jirtanii asirratti naa darbaa. Asirratti naa darbaa bakka. Achirratti seenuu hin danda'u viidiyoo irratti gadhiisuu hin danda'u garuu nan laala sanuu yoo sheerii godhe jechuudha. Achas naa darbaa isiniin jedha yaa ukkanumadha. Wanti na mudate kanadha dhiisuun immoo gaarii natti hin fakkaanne cal jedhee taa'u natti hin fakkaanne maaliif namni tokko yoo waan dandeetti qabaatee hojjetee ofiif of gargaaruu danda'e ofiin of jiraachisuu danda'e ofiif galii argamsiisuu danda'e hojjechuu qaba. Namni tokko rakkatee waan hin ta'uun dhabee akkasin ta'e jedhee siin fuuldura dhufuurraa waan hin hojjechaa jiru kanarratti na jajjabeessa yoon siniin jedhe isiniifillee salphaa dhugaa waaqa. Nama tokko fayyaasaa gargaaruu moo dhukkubsataasaa gargaaruu wayya. Fakkeenyaaf fayyaatti yoo gargaartee hojii bantee fi maal jette nama fayyaadhaan hin hojjetata. Dhukkubsataa garuu carraa probabilitii wayii qaba yookaan yaalamee fayyaa yookaan yaalamee fayyuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu amma afaan oromoodhaan walii galla jedhe sirriitti abdiin qaba. Warreen sirriitti nama yaaddan dhugaa waaqamni keessanuu nama yaaddu garuu viidiyoo kanallee ilaaltanii dhiisuu qofa otoo hin taane viidiyoo kiyya gadhumaan ilaalan laayikii illee naa godha. Amma sa'aatii ganaan guuta jechuudha kanarratti haaraa waan ta'eef sa'aatiin isaa hin guunne sa'aatii isaa ganaa guutamaa sa'aatii isaa guutuudhaafi yoo isinii danda'ame jechuudha viidiyoo kiyya yoo isinii danda'ame viidiyoo kiyya haga dhumaa naa daawwadha. Dhugaa waaqa banaallee naa ka'a. Amma doolaariidhaaf osoo hin taane kuni sa'aatiitti guuttachuufidha. Sa'aatii erga guutee erga monetaayizii ta'e booda kan doolaarii kan itti deebinu jechuudha kan birriitti kan itti deebinu. Kanaaf amma garuu kan isin naa rakkattan dhugaa waaqa viidiyoo koo hundumaa ga'anii monetaayiz godhadhutti viidiyoo kiyya yoo bantan haga dhumaa naa ilaala. Yoo ofii ilaaluu baattan banaa kaa'aa yaa fixu dhugaa waaqala. Kanatti sappoortii na godha na gargaara isiniin jedha. Bakka kanaachi maal isinitti hima isinuun beektu. Saaf isiniin beektu akkuma ani isinii beeku yeroo baay'ee akkuma ani yeroo baay'ee isinii beekee isinii haasa'u isinii falmuu isinis hin beektu. Bakka gaarummaa gootanii gaarummaa isinii deebi'a. Kana ol haasa'uu dadhabee dhugaa natti dhaga'ama.